السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هردفتو تافي كبجمتو سني موت نجا كيسني الحمد لله أني نجا كوتين ترى هردفتو تافي كبجمتو تكي يجتو هرا غورسة كشوشيتين كبدي رفي فكيني بجتو أن نمني توكو يوان توكو نمتيه مجتو واشاني جا يودو بتنا كوما جزي وندا دبتو جتو ردي واشاني جا يودو بتن جتو وانتي تبقى وانتي نمت إقيمي وكان وانتي نمت أقامتو كيس جرا جتو وكيسا براتو جتو أما فكيني في جتو أني فيديو كان رتي فيديو ما كنو أم أرجتني دفتن كان رتي جتو وانتي برات ما نرى برات جتو ربين جتو ويجاو في جد ملي أكن نمن أجيسني جتو لبون نما هم باني جتو bakka ofii isaati rabbiin fedhetti malee lubbuun kee akkam baanini irraa hubadhe jechuudha. Inni dammoo deebisee jechuudha namni rabbii ofii kadhatu jechuudha. Namni rabbii ofiititti gizee hunda bo'u jechuudha. Akka bahee karaa irratti nafni jechuudha. Bahee karaa irratti akka nafni irraa hubadhe jechuudha. Namni kun jechuudha amma fakkeenyaaf karaa deemaa jira jechuudha. Matoorri isaa akkuma argitan kana jechuudha bitintinni jettee daaraa taatee jirti jechuudha. Inni illee osoo tarkaanfii matakka kan achitti taru taate jechuudha innis akkasumatti daaraa ta'a jechuudha. Rabbiin garuu jechuudha jalaa baase inni huma takkaayyuu hin taane kunoo dhaabbatee ka'ee deemee jechuudha. Garuu dinqii rabbi kunoo akkanatti nama baasaa jechuudha. Kanammoo argachuudhaaf jechuudha fakkeenyaaf balaa addaatiin adagaadhaan akka hin duune yoo barbaanne jechuudha. Maalidha seetanii bookiin dammoo jechuudha bakka intaaneti sheexaanii jechuudha osoo guyyaan keenya hin gahin jechuudha. Nuti wanna gootu nu waswaastu jechuudha. Adagaa adda addaatirra nu buustu jechuudha. Kun maalirraa dhufa isinitti fakkaata hordoftoota kiyya fakkeenyaaf jechuudha. Ati yoo karaa rabbii keetirratti qajeeltee ka deemtu taate salaata kee salaatu taate rabbii kee kan kadhatu taate amantii kamiyyuu jiraatu rabbii keetitti boochee rabbii kee ka kadhatu taate jechuudha. Adagaan adda addaa sillee rukutu sillee dhaqqabu jechuudha simiidhu jechuudha simiidhu wanti simiidhu sirra hin gahuu jechuudha. Maaliif rabbii si eega rabbiin ukkoo maleektota ofiitti si eegaa jechuudha si eegaa. Kuma takkayyuun taatu harka rabbiitirra jirta jechuudha. Yoo garuu jechuudha karaa sheexaanaa fakkeenyaaf sheexaan yoo jennu kana jechuudha namni bara sheexaan yoo jedhu sheexaanuma dhaabbateetumas deema itti fakkaata nama tokko jechuudha. Sheexaana jechuun fakkeenyaaf obboleessi kee kan guddate yoo ati kan jibbitu taate akka obboleessi kee guddatu kan hin barbaanne ta'e akka obboleettiin ta'e guddattu kan hin barbaanne ta'e kan waanyitu ta'e guddina obboleessa keetii guddina obboleettii keetii guddina hiriyoota keetii namni tokko akkamitti anaa ol taraa ikileen kaleessa anaa gadi jira har'a akkamitti ana caalee yoo ati jettee jechuudha waanyoo yookiin dammoo sharri kan garaatti namaa yaaddu taate jechuudha. Kuni ergamtu sheexanaati ati ka sheexanaati jechuudha. Karaa sheexanaatirra jirtaa jechuudha. Yoo jechuudha obboleessa keetii waan ofii olii yaaddu taate waan gaarii yaadduuf taate namaaf waan gaarii gootu taate fakkeenyaaf nama waan nyaatu hin qabne nama waan uffatu hin qabne jechuudha. Yoo itti uffistanii yoo nyaachistanii nama beela'e tokko yoo beelaa baastan jechuudha rabbiin biraa isin kaalii qabannoo qabdan. Wanti har'a gootan kana hunda isaatu jechuudha boru jechuudha itti gaafatamtan hundi ishiitu isinii katabamtee teessi jechuudha. Waan badaalee yoo gootan badinnatiin keessan isinii katabamee ta'a jechuudha. Gaariillee yoo gootan gaariin isin gootan sun isiniif katabamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko rabbiin ija ittiin kennu luka ittiin kennu akalaat godoloo godha jechuudha. Akalaat godoloo innaa godhu kana maaliif godhe isinitti fakkaata iyyuu laata? Nama tokko hiyyeessa godha tokko dureessa godha jechuudha. Maaliif godha laata rabbiin? Maaliif godha? Hiyyeessi suni fakkeenyaaf dureessi sun jechuudha akka hiyyeessa san gargaaruudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf hiyyeessa tokko yoo gargaare dureessi rabbiin biraa wannoo argata. Kanaafuu iyyuu jechuudha akka rabbiin biraa nuti waa argannuu fi karaa rabbii kee hangam rabbii keenya sodaanna. Namni jechuudha namni nama gargaaru namni nama hiyyeessa gargaaru tokko nama rabbii ofii sodaatu jechuudha. Nama rabbii ofii sodaatutu nama gargaara. Nama rabbii ofii sodaatutu jechuudha bakka namni kufee nama kaasaa jechuudha.
Kanaafuyyuu rabbiin ittiin nu laaluufi malee nama kanaafillee harkaa dhabeetti miti. Rabbiin kaaliqa hundumaa qabuudha jechuudha. Hundumaa qabuudha jechuudha rabbiin. Har'a hiyyeessa tokko nama beelaa tokko jechuudha dureessa gochuu danda'a. Maaliif rabbi harkaa qaba kan wanti hunduu isaa harka jira. Har'a nama dureessa tokko jechuudha hiyyeessa gochuu danda'a. Maaliif wanti hunduu isaa harka jirti kan rabbiin ittiin nu laaluufi rabbiin ittiin miizanarra nu kaayuufi malee kennuufi wallaaletii miti yookiin dammoo nama isa illee dureessa gochuu dadhabeetii miti jechuudha. Kanaafuyyuu ati immoo rabbiin kiyya maaliif harka guutuu naa kenne? Luka guutuu maaliif naa kenne? Ija kiyya maa naa kenne? Fayyaa kiyya maaliif naa kenne? Jettee waan rabbiin jechuudha ittiin si madaaluudhaaf rabbiin kasii kenne yoo harka qabaatte yoo fayyaa maaliif laata? Maaliif ani fayyaa qabaadhe laata? Isaan sun yoo maaliif fayyaa dhaban laata? Jettanii jechuudha yaaddanii akka jechuudha nama sanii gargaartanii. Kanaaf jechuudha kan rabbiin nuti asirratti kaan gabaabaa, kaan dheeraa, kaan hiyyeessa, kaan dureessa godhee jechuudha. Hundaa osoo waliin qixxeessin kaan duudaa, kaan bal'aa, kaan fayya qabeessa, kaan warra fayyaa hin qabne godhee uume jechuudha. Ittiin nu madaaluufi ittiin nu mazzanuufi jechuudha. Qabeenyi kantuudha. Fixeessa ganamaati jechuudha. Yoo aduun itti baate yoosu goggotti. Kanaafiyyuu obboleewwan kee jechuudha. Waan gaarii godhaa. Waan gaarii waan bareedaa yaadaa. Obboleessa keetii waan gaarii yaadi. Obboleetti keetii waan gaarii yaadi. Waan badaa yaadinii fi obboleessi kee tokko balleesse obboleettiin kee tokko balleessite yoo argitan hamachuu arrabsuu dhiisati gorsaanii jechuudha. Gorsaanii itti himaati gorsaanii. Yoo nama kadhaga'u taate namni sammuu qabu jechuudha gorsa namaa hin dhaga'a. Namni sammuu hin qabne yoo ta'e malee jechuudha. Gorsaanii gizee 2-3 deebi'a gorsaanii yoo naman taane ta'e arrabsuu qeequu osoo hin ta'in irraa fagaadha jechuudha. Nama san irraa fagaadha. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyya yoo balleesse asumaan dhiifama naa godhaa. Wantin haasa'u kana keessatti jechuudha yoonni wanta nama aarsuu wanta nama mufachiisu yoon dubbadhe jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Ijoollee keenya ijoolleen dubaraatillee shamarran keenya jechuudha. Harma keessa mul'isaan deemina asumaanuyyuu. Addunyaan kan tuudha burgattanii biraa deemtanii mana ormaa keessa jirtanii mee sattaradhaa qaama keessan bareeffadhaa qaama keessan dhokfadhaa isiniin jedha. Kanuma gorsi kiyyaa yoon isinitti balleesse dhiifama naa godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Guyyaa gaarii.